Hidha haaromsa Itoophiyaa ijaaranii xumuruudhaaf birrii biiliyoona 80 barbaachisaa jedhame. Hidhi Itoophiyaan waggoota 16 dura eegalte yeroo ammaa dhibbeentaa 97.6 ga'u waajjirri piroojeektii qindeessaa ijaarsa hidha haaromsaa Itoophiyaa dubbateera. Hidhi kun yeroo eegalamu birrii biiliyoona 80 fudhataa jedhamee ture. Eegasii humni bittaa birrii laafaa jira. Amma dhibbeentaan 2.5 yeroo hafu maallaqni wal fakkaataan maaliif barbaachise? Qondaalli waajjira piroojeektii ijaarsa hidha haaromsaa BBC'n dubbise sababii gatiin birrii cabeef akka ta'e himan. Dr. Aragaawii Barihee Daayirektara waajjira qindeessaa piroojeektii ijaarsa hidha haaromsaa Itoophiyaati. Maaliif maallaqni agasii barbaachise isa jedhuuf BBC Afaan Tigiriffaaf akkana jedhanii deebisan. Hidhi kun kutaalee garaagaraa qaba. Kan siivilii, elektirikaa fi haayidroolikii qaba. Hojiin siivil injineringii xumurameera. Hojiin haayidroolikii fi makaanikaalaa garuu hin xumuramne. Gatiin isaas baay'ee qaaliidha. Meeshaaleen isaa biyya alaarraa gala. Kanaaf hanga birrii biiliyoona 80tu barbaachisa. Hidha harki guddaan isaa xumurameef maallaqni kun hin guddanne. Garmalee maallaqa guddifame miti. Meeshaalee barbaachisu bituudhaaf maallaqa ooludha. Ijaarsa hidhichaaf simintoo, feerroo fi dhagaafee barbaachisa. Meeshaan amma bitamu kun garuu meeshaalee elektirooniksii fi makaanikaalaa gurguddaadha. Dooniidhaan fe'amee konkolaattota fe'iisaa gurguddaa gommaa 100 qaban fa'iin fe'ama. Kun Jibuutiirraa fe'ama. Kun gatii sharafa maallaqa amma jiruun ni cima. Uummanni ijaarsa hidhichaa kiyya jedhee deeggaraa jira. Garuu namoonni maallaqa hin baafnes jiru. Dhaabbileen siivilii, kaampaaniiwwanii fi baankonni akkasumas dhaabbileen faayinaansii maallaqa hin kaffallee jiru. Waltajjii dhimma kana wal qabatu qopheessineerra. Isaanis kaffaluudhaaf qophiidha. Hanga isaan kaffalan adda baasnee sochiirra jirra. Ololli masrees jira. Namoonni odeeffannoo sirrii hin taane kennan jiru. Wanti nu baasu maallaqa walitti qabuu itti fufuudha. Hidhichi hanga xumura bara kanaatti ni goolabama jedhamee tilmaamama. Injiinaroonni keenya waggaa tokko ol hin fudhatu jedhaniiru. Luba Balaay Mokonnin himannaa malaammaltummaa irratti dhiyaateen badii raawwatanii jedhe manni murtee. Dhaddacha har'a oole irratti akka ibsametti manni murtii olaanaa federaalaa murtoo adabbii kennuudhaaf akka lakkoobsa Itoophiyaa amajjii 22 bara 2017tti beellama qabateera. Ammayyuu taana gabaasa dabalataa qaba. Lubni Balaay sanadoota sobaa waliigalaatti doolaara miiliyoona 6 fi doolaara 50,000 lakkoofsa herregaa baankii gamtaa Afrikaa keessaa bahii ta'ee namoota 4 akka kaffalamu gaafatan baankii daldala Itoophiyaa damee gamtaa Afrikaaf dhiyeessaniiru jechuun himatamanii. Dhimmi isaanis mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti dhaddacha farra malaammaltummaatti ilaalamaa tureera. Isaan waliinis kanneen himataman turan. Dureen amantaa maqaa guddaa qaban kun himanna irratti dhiyaate waakkachaa turanii. Yakka malaammaltummaa goomsuu cimaan kan himataman lubni Balaay sobaan irratti qindaa'ee akka to'ataman sadaasa keessa jecha ragaa ittisaa yeroo dhiyeeffatan dubbatanii turanii. Kana dura dureen mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa dhimmi lubi Balaay itti to'ataman dhimma bataskaanatti wal qabatu akka hin taane ibsanii turanii. Dhaddacha irra ooleen lubi Balaay dhimma itti himataman irratti badii raawwataniiru jedheera manni murtii. Abukaatowwan luba Balaay fa'i ragaa ittisaa dhiyeeffatanis amanamtummaa hin qaban akkasumas ragaa abbaa alangaa ofirraa ittisuu hin dandeenye jedhamu BBC'n odeeffateera. Manni murtii olaanaa federaalaa dhimma kanarratti murtee kennuufis beellama qabateera. Ogeessi seeraa dhimma kanarratti BBC'n dubbise akka jedhanitti dhimmi lubi Balaay itti himataman hidhaa waggaa 7 haga 15 adabsiisuu mala. Haa ta'u malee abukaatowwan adabbiin akka xiqqaatu yaada dhiyeessuu danda'u jechuun ibsanii. Booda kana bakkeewwan ba'aa fi kaaba ba'aa Itoophiyaatti kirkirri lafaa irra deddeebiidhaan mudachaa jira. Hanga ammaatti lubbuun darbe jiraachuu baatus lammiileen 10,000 lakkaaman qeerraa buqqaaneeru. Qabeenyis manca'eera. Kibxata kaleessaa godina Shawaa Ba'aa aanaa Fantaallee dhiyeenya magaalaa Mataaraatti kan argamu gaara Fantaallee irratti haalli mul'achuu jiraattonni BBC'tti himaniiru. Obbo Boruu Abdallaa haala turee yoo ibsan yaaddoo guddaa keessa seenuu isaanii dubbatan. Ammayyuu taana isaan dubbatu. Likkii malee sossoote hedduu sossootee nu rifachiifte gadi baanee hoggaa laallu gaarri ejjeta qabaa dhukkumaan lafaa ka'eetuma samitti ajjite wanni akka haaraa kun guddaan kun bahee gara samiidhaa dhaabbate hedduu sodaanne wallaahi hedduu nu rifachiise. Kan kana dura ture irraa adda moo waan wantisaa? Kan tana dura irraa adda beektaa bakka hedduudha nu rate har'a bakka hedduudha kan kaleessaa kun. Gara sa'aatii meeqaati? Sa'aatii
12 mataa gubbaadha. Sa'a 11:58. Lafatu kirkire moo aaratu ba'e moo maaltu maal ta'e? Jalqaba lafaa kirkire booda gonni bakka bakkaan uratee samii kanatti aarri dhaabbata. Ahaa gaara keessaa moo? Dhangee jira moo? Miidhaan ganda nuti keessa jirutti mudanne suurarratti matumaaraa keessa bakkee mana dhagaachaa osoo hin taane mana biyyeedhaan jajjaarame tokko tokkotti sochii lafaa kanaan wal qabatee manni jijjigee akka jirutti suuraa gubbaarratti mul'ata. Ani fi gamoo kiyyaan ka argin qabu. Tarii kan kaleessa galgala jettan sun kan kana duraa caalaa? Kan kana duraa ni caala. Irratti gaarri fantaalleen takka akkatti dhoo'een turre bakka hedduudhaan dhoo'ee samii keessatti yeroo baay'ee irra ture beeytaa kun wanti adda isa godha. Taa'ee ulfaatadha kuni. Aaratu keessaa ba'e? Haaratu keessaa ba'e bakka ciccita guddaa kanaa wajjin wal qabatee natti fakkaata. Waanuma akka haaraa kanaa samitti dhaabbata gaa. Nama gubaa moo foolii qabaa? Foolii hin qabu. Fooliin immoo kan dheengaddaa ni qaba. Kan dheengaddaa halkanii tokko ni qaba. Kun ammoo foolii hin qabu guyyaa foolii isaan dhageenye sagalee qofa qaba. Sagalee ni xiixa kaleessa. Maal sagalee akkamii qaba fakkeenyaaf? Makiinaa caalaa baaburaatu sagalee qabaa miti. Vaabireetariis qaba. Hin kirkirsa. Osuma vaabireetariin hin dhufne dura sagaleetu xiixatu dhufa. Maal ka xiixu jettee hoggaatiin maddii ilaalte vaabireetariin ni dhufa. Kanaaf kan kaleessaa kunis sagalee hamtuutu mul'ata. Adda. Tole namni rifate wanta addaa agartan qabdu si fakkeenyaaf. Uumaa bakka ijoollee fi namni guddaan hunduu rifachuu wallaahi sirriitti hedduu nahee namni baay'ee sodaanne waanuma rabbiin fidee maal goona. Gaarichi magaalaa Mataharaa hagam fagaata? Kiiloomeetira 4-5 irra hin jiru. Isin ammasuma jiraadha naan jettanii kana dura irra deddeebiidhaan lafii waan kirkireef namni qe'ee sanarraa buqqee jira kan isin beektan. Ni jira gandoonni naannoo sanitti dhiyoodha gandi dhagaa hedduu gandi qobboodha. Gandi ilaala gandoonni kun gaara jalaa siqaa jiran amma gamana gara asfaaltiidhaan achi as siqaa jiran godaana jira. Erguma kaleessaa moosuma durayyuu? Isuma duraa sodaatee jira. Amma sochiin lafaa tun torbaan darbee nu bira naannoo keenya kanatti uumamaa dhufte. San dura immoo naannoo Afarii sossooteeti nu bira hanga gahu kirkirri deemaa ture. Dhaloota keessan keessatti umurii keessan keessatti waan akkasii kun mudateefaa sirni aadaa wayii taasifameefaa jira kan yaadattan? Nu biratti bara dachiin sossoote kana dura manguddoon nuuni himti. Hoggaa himan sirnichi godhamu baaniin manguddoon iyyitee gurra qabatanii manguddoon baatee guuroo baatee iyyitii erga iyyaniin booda maal dachiin sossoo'e. Aboo dachiin sossoo'ee dachiin ka sossooteef dallansurraa nuun sossoote rabbi haa kadhannu jedhanii baanii sirni fuula gara rabbii deebi'anii rabbi kadhachuutu jira. Manguddoon dur dallansumarraa wanta kun dhufte jetti gaati. Hoggaa dallansurraa wanta kun dhufte baaniituma du'aayii godhatanii san booda rabbiin namarraa dhaaba kajaan dhageenye sirnicha kanaan duratti godhamuus kanuma gaa. Hayya guddaa galatooma. Godina Harargee lixaa aanaa Xuullootti humnoonni mootummaa namoota 3 ajjeesuudhaan 4 madeessuun himatamanii jiran. Taatee guyyoota 10 dura mudate jedhameen milishoonni barataa kutaa 9 dirqiidhaan waraanatti dabaluudhaaf otoo yaalanii abbaa fi adaadaa gurbaa dabalatee ajjeesuu maatiin himatanii jiru. Taatee kanaan wal qabatu irratti daa'imni ji'a 5 rasaasaan haadha irratti ajjeefamuun haati rasaasaan madooftee hospitaala Cirootti yaalamaa jiraachuu himan. Himannaa kana BBCdhaaf addatti hin mirkaneessine. Aangawoota mootummaa irraa odeeffachuudhaaf yaallee dhimmi kun hin milkoofne. Koomishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa garuu gabaasonni dargaggoon ajjeefaman jedhu bira ga'uu garuu akka hin qorateen jiru BBCtti himee jira. Hamzaa Hussein maatii dubbiseera. Waraanni qaama mootummaa deeggarsa raayyaa biyyaa fi ijoollee funaannaa jechuudhaaf adda hunda keessa bobba'anii jiran. Mucaan koo barumsarra jira barsiifadhaa jee abbaan naarii isaadhaa jee kadhataa. Lakki fuunu malee hin deemnu jenii akka malee mucaa illee harka cafaqanii hoggaanni mucaa kodii isaadhaa jee nama takka qabu kaan xiyyiitiidhaan abbaa rukute. Waa'ee gurbaa jedhamee kana quba qabdaa. Mucaan umrii isaa waggaa 16 gaa barumsarra ture inni guyyaa boqonnaadhaaf achi galee achi jira. Kutaa meeqa barata laata? Mucaan kutaa 9 barata. Sanbooda mucaa kana barsiifadhaa jee hoggaanni ka'ee irraa qabu obboleessa mucaa kana irra guddaatillee cafaqanii akkasumanii isaaf jaartii isaallee amma waliin mana hospitaala Ciroo jiranii.
abbaan battalumatti gusan rasaasaan du'ee jechuudha. Achi booda ammaas obboleettiin abbaadhaa adadan ijoollee kanaa mana kiyyatti akkamitti abbaa ajjeessanii ijoollee kana gootanii jettee ishiin dubbannaan ishiin oggusuma rasaasaan dha'anii ishiin oggusuma battalumatti duute. Achi booda ammaas gandee hedduu nama hedduu warreettan gartee maatii isa wajjin halkan yeroo san mana san turan hedduun katumaman hedduun ka hidhaman achi keessa hedduutu jira. Haala sanirraan kanas itti gaafatamaa nageenyaa ka yeroo saniif maxxaqaa qaqallee irra ture Mahammad Ahmad Abduu nama jedhamu. Eeda maaliif iyyitee jechuudhaan dubartii takka dubartii ollaa jirtu akka malee cafaqee xiyyiitiidhaan illee daa'ima ishee harkatti rukutee daa'imni xiyyiitii irra dandamachuu hin dandeenye achumaan dhukkubsatti lubbuu si dabarti daa'imni sanis walii jala nama sadii kan lubbuun dabre manaa kamaan gammatti namni jiru nama afurii jechuudha. Kun maal jechuudha iyyee jechuun? Ollaadha galgala yeroo isaan namni kaan achitti tuman shororkaan buutee beektaa. Ganama achitti deebi'an sagalee keetiin dhagaa ture edda sagalee keessiitu iyyaa ture jechuudhaan dubartii ilmoo ji'a 5 ta'uu siftu ilmoollee harkatti rukutanii ilmoon cinaacha kanarra xiyyiitiin dhaamtee oggusuma duute. Ishii akka malee miidhanii akka malee tumamtee ishiidhaa fi maatii amma gurbaa abbaan raadiyoo san isaa fi jaartii isaa waliin mana akmaa ce'oo jiran amma. Isillee akka malee rukutamtee rasaasallee dhaamtee lubbuun isiin keessaan baanee uleellee rukutamtee mana akmaa jirti immoo. Eenyu amma warri ajjeefaman abbaan gurbaa sunfaa maqaa isaanii maqaadhaan naa himime? Abbaan ajjeefame Idris Umar jedhama. Ishiin ammoo obboleettiin san kaduute Aasha jedhamti maqaan isii. Ishiin amma rukutamtee ilmoo ishee ajjeesanii rukutamtee san ammoo Iftuu jedhamti. Mucaan abbaan raajee sababa mucaa fayyadiisaa jechuudhaan abbaan du'ee guddaan ammoo akka malee tumamee inni illee jaartii isaa wajjin mana akmaa ciroo jira Mustafaa jedhama. Gurbaan amma irratti abbaan hin deemu jedhee irratti du'e kun eessa jira? Amma inni illee ciroo jira walumaan obboleessa irra guddaa katumamisa wajjin inni illee dandamatee hedduu miidhamne namoota sadii kadu'ee biyya namni taajaa wal dhufee sharaa hidhatanii wal jajjabeessaa wal sabbarsan beektaa. Amma kanallee akka namni takka illee dhufee taajaa tanaaf ijjiinni kan namni teenya keessattuu dargaggeessii namni waggaa 40 gadii akka namni takka akka irratti hirmaanne godhame taasisaa namoota hanga isaan barbaadan bichaa achi ta'a akkasitti haala saniin maatiin keenya achitti rakkataa jiran gammaan sanatti. Miseensi maatii biraas akkaataa ajjeechaan raawwate jedhan akkanaan ibsu. Nama ijoollee waraana oofantana qabna jedhanii guyyaa barii silaasaaftiidha. Galgala dhaqanii achirratti hulaadanii ijoolleedha as keessa jira abbaadhaan jedhanii abbaan sun hulaan na bira cufamtee jirti ooyiruun oolee dhufe ammoo maaltu as keessa jira gizee dhiganii jiran jechuunis duuba waraanaa kan bilbilee waraanni heddummaatee fudhate jechuudha hulaa duratti. Akkasitti abbaa sun karaa takka uleedhaan dhawanii gizee inni kufe mucaa isaa tokko isaa achi as deemu agaranii. Waggaa sanitti dabran abbaan tasaftaafatee fi lafaa kee namicha maan dhoyine jedhanii fi bakka achi qabeetuma rasaasaan ta'e abbaa namichi Muhammad Ahmad jedhanii nageenya raddaati jechuudha. Jarri rukutaman kun ollaa keessan immoo akkam? Jarri dhaamuman kaa'ee ollaadhaa bar. Komishineen mirga namoomaa Itoophiyaa kanaan dura qorannoo gaggeesseen Oromiyaa bakkee adda addaatti qaamoleen nageenyaa daa'imman dabalatee dargaggoota hedduu humna waraanaatti makamtuu jechuudhaan dirqiin qabuu isaanii ibsee ture. Bakka tokko tokkotti hooggantoonni raayyaa ittisaa qacarrii seeraan alaa ta'uudha ibsu. Namoonni humnoota nageenyaa naannichaatiin qabaman bakka tursiisaa keessa gallakkifaman akka taasifamus hubachiiseera. Himannaa ajjeechaa Hararge lixaatti